لما ده موضوع وري أمريكا جرو بيقول ده تجرو كون إله كلا فجرو وين بربادة كقبض يا كفر يا غلابة بربادة ماله هروفا إجتهم بربادو دولار باسه Isa mariidha, marii barbaada. rakkoon bakka kana jira amma rakkoon amma osoo tuni biyya baqaa kana keessa akka taane baana liigitee guddaa hin hojjette kan zim jettullee taate jechuun jettu osoma akka jechuu jettu taate sun immoo doolaara kiyya gannaqee jaarsa namaa fida abbaa ilmaanii jetti taachi jirtu. Doolaara maalii baasti? Ansitti moosli wallaahi dubara meeqatu Mansuur nama gaarii nama rabbiin sodaatu. Nama imaan qabu nama sagadu nama na sagachiisu nama imaam naa ta'u wal na barsiisii kanaan jedhu meeqatu jira garuu responsibility sana fudhachuu nan sodaadha maaliif amma jarri maaliif wanni akkas hin jiraniif haftaami akka keetii dhabbasuu barbaadaniiti jarri ATM barbaadan maaliif wal fakkaatu wal barbaadan dubarri Ameerikaa jiraattu sooressan barbaaddu maal godhaaf sooressa achi kokkulii dhalattee ati sin hojjettaa sin hojjetti waliin jiraattu maal fayyadan tikeeta moo tikeeti waan isin barbaaddu fi hiyyeessa yoo ta'e taraa takka mata na dhukkubiyaanii taraa takka ilkaan dhukkubiyaanii taraa takka birri kiraa manaa jedhanii taraa takka silkinne jalaa cabiyaanii gaafa dhalaa bira deemu silkinne birri ganama galgala gaafa tinnish waan wayii kaargaa qabu yoo ta'e immoo jaalaluma dhugaan naa kennaa birri nan gaafatu birri nan jaalanne waan jedhu sammuun isii seef godha. Mee gaafadhu warra biyya Ameerikaa jiran abbaa manaas haati manaas qixxee hojjetu qixxee hirmatu qixxee sheer godhu qixxee morgeeja kaffalu qixxee makiinaa oofu malee ati sooressaa ati hiyyeessaa wanti waliin jedhu hin jiru. Ameerikaa keessatti hundiyyuu qixxee waliin jiraata. Abbaa manaas hin hojjeta haati manaas hin hojjetti waliin guddatu ati namuma taatee namummaa qabaattee biyyuma sana bichaa rabbiin si agalchu malee wanti hojii wanti birrii waan yaaddamu qabu bar. Eeshi anama dubartiin takka Ameerikaa nageessite ta nageessisa wajjin guddadhammoo haadha seenaa wajjin guddadhare akkasii. Ay isa mari'achuu barbaadda haati seenaa akka jireenya kiyya kanatu wal dhayaa ta'e akkasitti argitee marakkoo. Ittiin himtu sittin himaa ittiin himina dara. Haati seenaa an akkan siin jedhaa jiru walumaa galtee haadha warraa lammatan qaba jettee amansiistee Ameerikaa dhatta. Amma waggaa 20 meeqan biyyaa bahee jettaam. Ameerikaa dhattee waggaa 3 booda paaspoorta furatta. Ishee kanaa wajjin walii galtee waliigtuu jechuu. Achi Ameerikaatti. Achi haadha seenaa immoo furatta jechuudha haadha manaan godhadhe jettee. Lammanuu wajjin jiraattaa jechuudha. Ishee kanaafis abbaa manaati sanaafis abbaa manaati. Rakkoo maalii qaba? Ana ta'ee keetara immoo deebee wajjin galuun zinaan ta'uu akkasii rabbi walitti hin bu'u. Annoo paaspoortiidhaaf paaspoortii hinnanii kee jette malee koo ni kaan buustuum. Ni keeni ni yaaduu hin bu'a baroma kana yaaduu ni hiikama. Inti ni goonaani faallaa goonaani hin jiru gaaslee kiyya. Kara faallaatti hin jiru. Haati seenaa irbaata siin kennitu warra gudii kennu. Haati seenaa gudii kennan irbaata siin kennitu. Dubbiin baddu. Yaa Rabbi na eegi yaa Rabbi na eegi. Intala biyya kootichi waan hin taane sirti makkaraa jira miti. Waan sirrii jettee. Garuu waan ta'uu danda'udha bar. Hadiisa mootti gaafatta kaa. Inni ku paaspoortiidhaaf hin dhufee waliigallee dhufnee haadha ilmoo kootiin qabaa haadha ilmoo kootii fidachuun barbaadaa akkaataa kamiin shari'aan na qarqaarti. Maal shari'aan flexibilii dabar akka namni qaxxee dhukan hin se'in wanta akka shari'aa flexibiliin hin jiru. Shari'aan very easy dha. Diinal Islaam baay'ee salphaa. Wallaahi dhugaan sin jedha. Namni ituu halaal godhachuun akka salphina isaa baree zinaan godhu bara. Garuu akka nikaa godhachuu salphaan hin jiru. Zinaa hojjechuu mana nikaa godhatanii waliin jiraachuu wanti fakkaatan jiru. Garuu namni keenya waan hunda komplikeet gatii godhuu fi ati kanatti yaadi itti mari'adhu. Eessaa argamaa isa jedhu immoo anaaf ati mari'adhu. Isiin tafi fiddeetu yoo barbaadde biyya irraa fiddeetti darbuu dandeettii bar rakkoo. TV mayaannaan hin ta'u kamaa dhiira meeqatu deemee biyya Ameerikaatti wajjin jiraataa jira barra asli kiyya. Waa tokkummaa bakka waan mataa galisi qabachiisus gadi qabattee dabarsita maaliif haadha seenaa jirti ka waggaa 3 gabuu qabda maal ati smartii ta'e malee maal taate namicha nana. Ammoo gonaa baadiyyuu martaayi
dubartii Ameerikaa hin beektu tamasii guddaa kana baadiyyaa keessatti hiite sanii bar. Tokko miti hundiyyuu amma isheen kan kootii sunis itti akkana walii taasa'e kun hunduu hin jiru. Walii gallee haasa'uu gatii dadhabneedhaaf kun dhalate malee dhugaa haasa'uuf jennaan silaa amma waan rakkin hin jiru. An achi taa'uudhaaf hin danne ala sanas deemee dhuma ba'aa minaamini waan akka kanaa waraqaa biyya sanaa yoon qabaadhee minaamin waliin mari'annee bakka gaariidhaa haa ta'uu maal akkanaaf malee an Ameerikaa taa'uu hin fedhu tasa qacaramee hojjechuu hin danda'u alhamdulillah. I can make money easily. I know how to make money, brother. Okay. Kanaafuu maali reemma? Furmaanni kiyya maali? Furmaanni kee haadha seenaa na amansiisati. Achi booda sitti himaan isteeppii isaa. Amanteerti qaraasisaa rabarra. No. Isa kana live irratti haasa'an miti. Seeraan teessistee galgala gaafa ciistu ijoollee mucaa kee achi biraan ciistee ciibsistee haadha seenaatiin kanatu jira akkam gootaa jettaan. Lakki asli kiyya hin ta'u siin jennaan hin dhiifta baqaanis ittiin galu. Sammuu namaa dhukkubsuun barbaadu. Itti gali gara citeen haa yaa'u. Hin ta'u. Akkana seen akka sanatti gadditu hin barbaadu ka. Manguddummaan bara kanaa tiktaak irra ta'e jaartii yoo wallolte asirratti warri tiktaak nu araarsaa itti muddi. Ni taabbaa. La. Hin ta'u maal taate akkanaan jira. Hin ta'u mari'adhuuti. Achi booda anis bilbila keetiin naa dawwaltee haasofsiisee ittiin itti amanti taanaan nama kanatti amanu immoo siifan kennaan yaaddeeyin. Ameerikaa moo Kanaadaa? Ameerikaa barbaaddu, Kanaadaa barbaaddu, Awustiraaliyaa barbaaddu. Wallahi dubara mee kana. Awustiraaliyaa san barbaada. Awustiraaliyaa dalaguun barbaadu yoo jette mootummaan manatti jiraashina namaa buusee mallaqa namaa kenna namaa kafala indamoo. Anamma intalan beeku tokko wallahi ijoollee afur qabdi. Hojii waan jedhamtu san hojjedhu itti doolaara kuma meeqa naa kaffalu naan jette ji'a. Awustiraaliyaa akkasii ilmaanuma qofa baay'iftee dhalchuudha. Bakka kanuma hojii hojjechuu qofa keessarraa barbaadama. Hojii maan hin barbaadu jennaan gooftaa koo ishi na jalaan duun jedhee mootummaan mana si qallaba yana Awustiraaliyaatti. Isa faa jiran bira siifan kennaan maal si dhibisiinati ati haadha seena qofa naaf. Isa Ameerikaa kana bar nyaata dalayda Ameerikaatti bar nyaata dalayda nyaata. Ameerikaatti no. Bilbilaan haasa'uun hin jiru amma gizeeti. Andur tara gaafa ijoollummaa chiikota warruma gurguddaa kana wal jala jenna jireenyaaf jedhee dur gaafa ijoollummaa tokko kiraa manaa kana baay'ee wanni haalli hammaataa ture jireenyi gaafa duraas dhufnu warruma gurguddaa hiriyaa haadhatiyyaa ta'u kan wajji haasayaa wait asli I'm not free minaamin jedhaafa sa'aatii buna dhudhufaa xiqqoo natti haasoftee sa'a daqiiqaan 15 haasofnaan dalagaan kiyyeette. Gana saati gide nubira saati walfalla yero isan per alkai nubira guya halkan ta bule sa dawa isi rabso irati defadhe akasi wajja sa guya mana ole akkasi tunte atila sammuke yaki yati malo zedof keessa baasi ages number jedhi amani asaan walii galuu dandeesse abbaa manummaa wal kabajuu dandeesse haadha manummaan isee atis kabajde isheenis kabajde waliin jiraatu taanaani. Insha Allah mina asli ya. My brother. Don't waste your time. Be smart. Demu. Ande misin jalan jutula. Hara sena jal kab hiyam sisi. Ingiliznya sumber akasi bar. Jafar nachis maucha ayat amaka jechuuti Ingiliznyaan be smart tun dubbii qabdi. Isitti fayyadamu qaba namni. Adara obboleetti koo nabsiisne. Egaa dorgomsaa kun dubbii keeti gara citteen haa baabu biyyuma kana keessaa baafadhu dabar. La. Achumattis immoo biyyuma jirtutti immoo how to make money isa jedhu kireet godhachuu dandeessa. Biyyuma jirtu kanarratti akkamiin biizinasa hojjedha. Akkamiin nama taa'asa jedhu cheekachuu dandeessa dhugaa. Ayi dhiisime biyya kana. Biyya kana osoo maallaqaayyuu qabaatte eeyyama ittiin make money godhuu qabdu waraqaa rifuujii ofirraa cufuu qabdu. Mana anjii deebintee seeraan qaama viizaa biyya kanaa dhaattee akkasitti jechuu dandeetta malee rifuujii mana Finfinnee an jiraadhu A11 dha kan kiyya kansaa A12 dha. Mikittal ambaasaddara Ijiptiiti. Inna teemira gurguddaa dhufa biyya Ijiptiidha.
bishaan haayilaandii kana fa'aa achiifata waan sidhimu naa kenna al tokko gaafa wala garra teemiranni dheengadda naa kennitu agarte maalilla kan Ijipti dhufe naan jedhe. Arridwaanitti si kennu timiraa kamiiti? Teemira gurguddaa wayii naa kenne. Qoyyoo kana taate si ergaa namatti anu tola ijoollee hiriyooti si erga.